Akkam jirtu nageenyi koo bakkuma jirtan maratti isinaa ga'u hordoftoota fi jaalatamtoota chaanaalii Beekatiyuu. Chaanaalii Beekatiyuutiif haarawaa taatan subscribe gochuudhaan egaa barnoota adda addaa ni argattu. Akkasumas chaanaalii Hirkoomaan namoonni subscribe hin goone yoo jiraattan jechuudha. Chaanaalii Hirkoomaan linkii isaa as description jalaan isiniif kenna. Kanaafiyyuu Hirkoomaan subscribe gochuudhaan barnoota hedduu waa'ee fayyaa irratti xiyyeeffatanii viidiyoo hojjetamanii achi jala jiru jechuudha. Achi ni argattu jechuudha. Kanaafiyyuu hundumti keessanuu barnoota har'aatii jechuudha. Turti keessan na waliin taasisan isiniin jedha. Dhibeewwan saalqunnamtii daangaa hin qabneen daddarban jedha barnoonni keenya har'aa jechuudha. Hamma xumuraatti turti keessan na waliin taasisa. Dhukkuboonni walqunnamtii saalaan daddarban akkuma maqaan isaanii ibsutti karaa walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne kan namatti darban yoo ta'u, erga namatti darbanii booda gariin isaanii mallattoo yoo argisiisan, gariin ammoo mallattoo tokkollee osoo hin mul'isiin akkanumaan qaama namaa irratti miidhaa adda addaa geessisu. Kanaaf namni tokko walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne kan raawwatu yoo ta'e mallattoo qaama isaa irrattis ta'e miira isaa irratti mul'achuu dhabuun isaa fayyummaa isaa waan hin agarsiisneef akka fayyaa yookiin bilisa ta'e yoo barbaade mana yaalaa deemuun laaboraatoorii qoratamuu qofaani. Dhukkuboonni walqunnamtii saalaan daangaa hin qabneen kanaan daddarban keessaa warreen baay'inaan argaman kanneen armaan gadiiti. Cobxoo gonooriyaa. Kun baakteeriyaa Neiseriyaa gonooriyaa jedhamuun kan dhufe yoo ta'u, yeroo yaalamuu baate turtii yeroo dheeraa keessa dhibee cimaa kan namatti fiduu fi yeroo yeroodhaan argamee jaalalleewwan lamaan waliin yaalaman garuu guutummaan guututti kan fayyudha. Fanxoo Sifilis. Jarmii Tiroopenamaa Paalidiim kan jedhamu kan dhufu yoo ta'u, akkuma cobxoo inni kunis yeroo yeroon yaalamee kan guutummaatti fayyu yoo yaalan arganne ammoo rakkoowwan hedduu kan namaarraan ga'udha. Vaayirasoota tiruu Viral hepatitis. Vaayirasoonni tiruu keessumaa kan gosa B fi C karaa walqunnamtii saalaa daangaa hin qabneen daddarbuun lubbuu namoota hedduu galaafataniiru. HIV/AIDS. Dhukkubni HIV karaa walqunnamtii saalaa akka daddarbu beekamaa ta'ee namoonni dhukkuboota qunnamtii saalaan daddarban kanneen biroo akka cobxoo fi fanxoo qaban carraan vaayirasii HIV kanaan qabamuu isaanii namoota biroo irraa ol ka'aadha. Trichomoniasis. Kun Trichomoniasis vaginalis jarmii jedhamuun kan nama qabu yoo ta'u, yeroo hedduu keessummaa dhiirota irratti mallattoo kan argisiisnedha. Herpes simplex. Kunis vaayirasoota gosa lama herpes simplex virus type 1 fi herpes simplex type 2 kan qaama saalaa hubuudhaan dhukkuboota saalqunnamtii daddarban keessaa sadarkaa tokkoffaa irratti argamuun beekama. Dhukkuboonni haala kanaan daddarban kanneen biroo akka Chlamydia, Human Papillomavirus, kan Chancroid fi Bacterium vaginalis ni jiru. Namni tokko yoo dhukkuba walqunnamtii saalaan daddarban kanaan qabame mallattoo akkamitti irratti mul'achuu danda'a? Dhangala'aan adda addaa qaama dhiiraa irraan dhangala'uu, dhiita'uu, cidhaanii, dhiita'uu, madaa'uu, xannachoota muddaa muddii, xannachoota cinaa qaama saalaa jiranii, dhangala'aan bifa addaa qabu yookiin foolii addaa qabu karaa qaama saalaa dubartootaan dhangala'uu, madaa'uu yookiin qunca'uu qaama saalaa dhiiraa yookiin dubaraa, dhukkubbii addaa yeroo qunnamtii saalaa raawwatan, fincaan yoo fincaan garmalee nama gubu, dhaqna gubaa dhukkubbii garaagaraa handhuura gadii, daa'imman akkuma dhalatanii iji isaanii dhiita'uu fi dhangala'aan addaa yaasuunis gosuma dhukkuboota saalqunnamtiin daddarbaniiti. Kunis qaama keessaa deessuu irraa kan ija mucaatti dhalatu waan darbuuf jechuudha. Namoota dhukkuboota kana qaban keessaa gaariin isoo keessummaa dhiironni mallattoo argisiisuu dhiisuu malu. Kanaafuu namni walqunnamtii daangaa fi of eeggannoo hin qabne raawwatan mallattoolee kana hin qabne dhukkuba kana hin qabu jechuun hin danda'amu jechuudha. Wantoonni carraa dhukkuba kanaan qabamuu keenyaa ol kaasan maal fa'i? Haalonni addatti dhukkuboota kanaaf nama saaxilan umrii dargaggummaa tokkoof tokko jiraachuu dhiisuu, dandeettii ittisa qaama keenyaa sababa adda addaan hir'achuu, nama saalqunnamtii waliin raawwatan jaalallee jijjiiruu yookiin baay'isuu, dhiirota yookiin dubartoota nama baay'ee waliin qunnamtii taasisuun, fakkeenya shamarran mana bunaa waliin qunnamtii of eeggannoo hin qabne taasisuun umurii osoo hin ga'in ijoollummaan heerumuu fi kan kana fakkaatanidha. Akkasumas qorichoota nama adochan fayyadamuu fi araada garaagaraa qabaachuun salphumatti gara walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabnetti waan nama geessuuf dhibee kanaaf nama saaxiluu danda'a. Akkamiin ofirraa ittisuu yaalamuu dandeenya? Yoo yaalamne maaltu nu mudata?
irraa of ittisuudhaaf dhukkuboota quunnamtii saalaa irraa daddarban irraa bilisa ta'uuf gaa'ela dura quunnamtii saalaa irraa of eeguu tokkoof tokko jiraachuu haala gaariin kondoomii fayyadamuudha. Yaala kan argachuu qabnu quunnamtii saalaa daangaa hin qabne yoo beekamnes haa ta'uu hin beekin nama mudatuu fi mallattoolee dhukkubicha armaan olitti ibsaman namarratti argaman atantamaan gara mana yaalaa deemuun daawaa fudhachuun fayyuun ni danda'ama. Asirratti kan sirriitti hubatamuu qabu namoonni quunnamtii saalaa waliin raawwatan sun lamaan isaanii yoo wal fakkaataa ta'etti qoricha dhukkuba kanaa fudhachuu qabu. Yoo jara lamaan keessaa tokko yaalamuu baate yookiin baatte yookaan wal duraa duuba yaalaman dhukkubichi qaama jaalallee tokko keessa ture eeguun kan biraatti waan darbuuf yaalamuun isaa yookiin ishee qofti hin fayyadu. Dhukkuba kanaan yoo yaalamuu baanne miidhaa yeroo gabaabaa bira darbee turtiin booda dubartoota irratti dhala dhaabuu, ulfa gadaamessaan dhalaa, dhukkubbii gadaamessaa yeroo dheeraa, dhiirota irratti dhibee fincaa'uu dadhabuu, ijummoo fincaanii madeessee waan dhiphisuuf akkasuma daa'ima haadha qaamni saalaa dhukkuba kana qabu irraa dhalatte yookiin ija dhaabuu jaamina fiduuf kan kana fakkaatan rakkoolee dhibeewwan kun fidan keessaan isaan hangafoota. Fayyaan faaya jaalatamtoota fi hordoftoota chaanaalii Beekaatiyoo. Egaa har'aaf qopheeffadhee kanan dhiyaadhe kanumarratti goolabamee jira. Beekaatiyoo kanneen sabskraayibii goonee jiraattan sabskraayibii gochuudhaan wantoonni barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an yeroodhaa yerootti isin bira kan ga'u ta'a. Akkasumas chaanaalii hirkoomaan sabskraayib namni hin goone yoo jiraattan chaanaalii hirkoomaan jechuudha. Liinkii isaa diskiripshinii jalaan isinii kennaa seentanii too mirkaneeffachuudhaan viidiyoo hedduu achi jalaan seentanii daawwachuu ni dandeessu isinii jenna. Turtii keessaan na waliin waan taasistaniif baay'ee galatoomaa nageenyi isiniif haa baay'atu.